Ashama harka fuune hordoftoota fuula yuutuubii isaa ol dhaloota qubee 430 Waaqayyoof haa galatoomu. Ani nagaa koodha. Isin akkam jirtu? Nagaa keessanii isin hundumtuu bakka jirtanitti fayyaa kanaaf taatan Waaqayyoon isin kadhaa. Akkuma kana dura wanta haaraa jireenya dhala namaa furanii fi rakkoo dhala namaa hiikan yeroo yeroon qabadhee isiniif dhiyaadha jedhee waadaa isiniif seene har'a kunoo waadaa koo eegee jiraachuu dhala namaaf wanta ijoo ta'e, wanta beekamuu qabu, wanta beekamuun irra jiraatu, wanta namni hubachuu qabu mata duree furtuu jireenyaa jedhu qabadhee isiniif dhufee jira. Maaliif mata duree kana isiniif filadhe seetanii? Namni tokko jiraatee waa hunda hojjetee jiraatuufis ta'e waan barbaade waan kaamuyyuu jireenya isaa keessatti gaggeessuuf inni akka namaatti jiraachuudhaaf furtuu jireenyaa beekuu qaba. Wanta murteessaa jechuudha. Jireenyaaf maaltu akka barbaachisu sirriitti furtuu jireenya jedhamtu kana ishee kana sirriitti hubachuutu nama barbaachisa. Uffata nama ta'e jiraachuumaafiyyuu jechuudha. Uffata uffatanii qofa jiraachuu osoo hin taane uffata uffatanii jiraachuu qofa miti jireenya waan ta'eef kanaaf akka nama tokkotti jireenyi maal akka ta'e evaluate godhee madaalee baruu qabaa jechuudha. Namoonni tokko jireenya kallattii adda addaatiin ilaalu. Isinoo jireenya keessan akkamitti ilaalaa jirtu? Anis kanumarraa ka'een mata duree furtuu jireenyaa jedhu filadhe. Kanaaf gaafii ijoon isin gaafadha. Mee gaafiin ani isin gaafadhu kana ofii keessanii qofa xinxaalatii madaalatii karaa inboksii koo naaf deebisaa. Sababbiin isaas namni kamiyyuu gaafii kana sirriitti hubate jireenya isaa beekee jiraachuu danda'a. Jireenya isaas gaggeessuu danda'a. Jireenya qananii qabus jiraachuu danda'a. Rakkoo isaas furate gammachuudhaan jireenya gammachuu qabu jiraataa jechuudha. Kanaaf gaafiin mata dureen har'a furtuu jireenyaa kutaa tokkoffaa qabadhee isinii dhiyaadhe kuni har'a kutaa tokkoffaa kanarratti gaafii isin gaafadha. Jireenyaaf bu'uura warra ta'an waan bu'uura ta'aniin gaafii isin gaafadha. Gaafii kana sirriitti ofii keessanii madaaltanii baastanii buustanii ofitti fudhattanii amma akka jireenya jiraachaa jirtan kanatti gaafii kana ija kamiin akka ilaaltanii deebistan sirriitti hubattanii kana yoo deebistan kutaa lammaffaa keessatti immoo ani deebisaan qabadhee isiniif dhiyaadhaa jechuudha. Kanaaf furtuu jireenyaa kutaa tokkoffaa kana gaafii isaan isin gaafadha. Gaafii tokko, jireenya jechuun maal jechuudha? Gaafii lama, eenyutu jireenya jiraata? Gaafii sadii, jireenya eessaa madda? Gaafii afur, jireenyi natti ulfaate jettee eenyu komatta? Hordoftoota koo kutaa lammaffaa irratti gaafiiwwan armaan olitti isin gaafadhe kana qabadhee isiniif dhiyaadha. Hangasitti nagaan naaf turaa. Waaqayyoon nagaan naaf turaa. Waaqayyoon umuriin daangofnee fayyaan shallagamne isiniif haa kennu. Naaf galatoomaa. Fuula yuutuubii koo sabskraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Hubadhaa. Gaaffiiwwan gaafatamtan kana sirriitti ofitti fudhattanii keessatti madaaltanii sirriitti gaaffiiwwan kanaafran karaa inboksii koo akka inboksii naaf gootan hin barbaada. Ani immoo kutaa lammaffaa isaa sirriitti ibsa qabadheen bal'inaan asirratti isiniif dhiyeessaa jechuudha. Naaf galatoomaa.